كفر أخي قال سيبو وصام فالفون نرابط كلا والله بالله جارسن أجر جارو كباني تمسكين الماني قد يسابو كل شو ما كان خشينا عربا ركتنا أبو نجرت كي قربانة شيء إنسان ده كمان معني سبتا ليه سبتا خياتين سنير على كورمو ليه سبتا خياتين سنير على أشيتنا المانا ما تقول من يمن ديسة كان إثيوبيا ديسة قبل ها أشيتنا لابد ده فيها تنام سيا تعال فيها أتنام سيا أتنام أبغى بري ولا سيجو أنا ولا تنام فيها أنا في ما سيمتي أنا كود تعال فيها أنا مالي فيها تداس بورا فما نبي تعال فيها أول لو في غورو جرورو ما ولو تيغورا بري ولو غورا يوم دبيسان أستين أبو أبي نركض كرورسي لو أبي يا مدانار دقيفة داجرة إثيوبيا بيبري وفي الركايني أكاونتي بنتني بري أكاونتي وفي رفقاتني اتقافتني متي والله إلا ميلا لا صورة كنت كوكا إيه أسيخاتي هنتلتو تابون أنا ما نرنا بعد توكي كلو كيساني يا بريد يمكن أنت آسفه الكوتشي سيساني كده لو نجرو أشياء ثابت تجرا كده نمول نقودي دي برام ما هو نما ميجا جلا خنا بريد جلا نمي صوت ما كوكو بريد كي ترى شيء شنا قول أبو أنا كم تكرشي تانا عنده بيوا ميجا عنده بيجلا سلام تاب أركان قول أنا مي صوت ما كوكو بريد كي قول أرشين دبيني سكلي ناتا ونولا دي نمول نقودي دي تيك توكين ما عليه حتى قلبي يا جماعة نما تقول نقودي ليدوركين قابلو ساني تيالفيا أما سجله تا نمني أفان أرموتي نتي نرجتنا ميم بريدي بيتنا كم قولي تميم والله يدبين فاتي وان في والمال لا بريتنا أنا ما خشينا عربا ديبي ما دلقمو لكن دلائل عشانيتي أكو ما تقول لو كذا تساني تسي كذا إني كذا قلت ماله لا فاجئ كذا فتنا ربنا ندابي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jirtu gargaaru didaniiti na kana gadani wallo reef kisaani la jiru gargaaru de ana jirtu biyara ba jirtu gargaarani fado ana gargaarsa saani wallo ha gargaarani sagale na ta bas sagale sita na sanki na kabakati de amma disabatin abukato bitatani te sharia gana godan janaba disabare kani wani abukato bitatani abukato ashin bitaduni kabadistina raba mudina jitte mali abukato bitatani malaka da ba me kana abukato khatte kana kharikirta janka hay balan but apre sanu bakam be ko fini kashi di pashani bulan janal kan ta ko sere dawo apre jinka sabon to manane gabti ma nubira bulta amshi padatin alfi an manan gamna ta jinka tesa mara kanne wa dai ne to masara abin sankara dura jisna salam ta bashi ko kana ji ya da bante وعليكم السلام يا ربي وصوليرا هي سأقول رابر على فن بانكين بياجبته نور ما فينا هيا مثلا تديرات مريسيتين أمتا هيرو مريسيتين أمتا تربو أمتا قدام قوتو هيرو مريسيتين مننا ما دلقو جرا أنا أقوى بيجينا رافو رجل ما مال جتان وسأل في على النمورة أسيبو تنا تنداو دواي نتقول تكيرون إياه سنير مودوشين جتو إياه سنير مودوشين سامتا أنا رادو بيفو نميمود قرر داو واي ساما موبانكي دقادا سيستم نتين ساما مي موبايل بانكي داني أتو مالي وروني ساماني أغا غلغلا كناتي ملقا غلچاجرو baka bu jechaada gara kilintootitti bakka qataranii fi jechaada system akkaataan itti saamame mobile banking system isaa gadhiisee ture halkan gadda ITM osoo hin ta'in jechaadha ITM miti fakkeenyaaf qarshii 100 100 400
mobaayilii irraa nama biraa irratti dabarsitee ATM-dhaan achi dhaqanii baafatan. Ati fakkeenyaaf poostii sirra godhee. Haa ta'u malee amma baankichi dalagaara. Mallaqallee kennaara. Mallaqallee namni fudhataara. Har'a jechuudha. Namni mallaqa dhabe hin jiru kanaaf hin rifatini namni hadha fudhateera. Namni mallaqa hadha fudhate jira. Baankii keessa. Sanin jiru nunjaanoo duba dhugaadhaan jiru maalleen keessa. Mootummaatu dhabe malee nuyi miti alfiyaa namni gilliin. Mallaqni duraa ka baafamu 10,000 guyyaa tokko keessatti Itoophiyaa 50 na fakkaate. Mallaqa san baafattaare namni. 10,000 mi? Itoophiyaa kun warra Itoophiyaa sistema. Kanaaf jinnii kana maatti seenan hin beekan akka biyya guddattee tanatti akka mallaqni akkaataan itti bahe mobaayil baankitu sistema isa gadhiise. Sistemni akkaataa itti gadhiise rabbaa beeku. Yeroo tokko waan akkasii biyyootuma garaagaraa irratti illee uumama garuu biyya keenya irratti yeroo dheeraaf uumame. Sa'aatii dheeraaf uumame. Osoo namni baay'een itti fayyadamu taateeti qarshii biliyoona hedduu baasu fixuu iyyuu danda'a baankii keessaa jechuu dandeetta. Akka Awurooppaa namoonni baratan Ameerikaa kunniin osoo ta'e daqiiqaa takkitti keessa qarshii meeqa akka bahu. Barattoonni bareessan barattoota korneenaji moo maalii barattoota baafedhaan ijoollee barbaadu. Amma irra guddina ka baafate barattoota. Barattoonni sistemni achi keessara. Sistemni ati fakkeenyaaf qarshii 100,000 yoo qabaatte 400,000 yoo poostii namarra goote sistemni waraqichaa achi keessaa ba'a jechaadha akkaawuntii kee wajjin haala salphaan qabachuu danda'an. Nama fuudhes ni beekan gaamma nama fuudhellee hin beeka nama fuudhellee kanaaf jecha galchaa jedhaanii jiran waraqaan sistemaan beessa kaatillee atama alfiyaa yoo sirratti poostii godhanii magaalaa biraatii fudhatte beekamaadha akkaawuntiin kan kee lakkoofsi mobaayilii kan kee lammata deebii kaasiillee dipoostii sirra godhe beekamaadha. Maaliifi mobaayil baankiin isaa achi jira waan hundi sistemni isaa sa'aatii daqiiqaa wajjin jechaan. Akkaawuntii keenya laalchisuuf qabna obiriin irratti galee jiraate obiriin isinirra galee jiraate. Suutii tanarraa ammoo akkaawuntiitti jabaafachuun hin danda'a. Dachiin bitee qarshii sanuu imaan dachiisan achi eegaani. Hin baafattu adama maaliif qarshii baafachuu hin dandeettu. Rakkinni qarshii keetii ati qarshii yoo xiqqaatee waggaa 2 biraan dabarsinaa mallaqni keenya kun galabaa ta'aara. Dipoostii keessatti gootanii mallaqa keessan kaayinaa. Ani na geeffadhu amata 7 maalleen kiyya qabaan kibeeti. Amma mallaqa amata 7. Kumni 300 yeroo sanii jechaadha. Amma miliyoona 1 amata 7. Akkasin na kasaaree baran amma. Birriin galabaa ta'a. Birrii 30 suudiidha. 200 qofatti hin ergi. Amma laal. 30 suudii miliyoona 2 ga'a. Amma buusuu hedanii illee jedhan sharafa. Maal qabdii buufti? Maal petroola maaltu argamee buufti jechuudha? Maa buusuun allaa amma laal humna takka suudiin gaafa nama laga ergadhu sana amata 5 tura 5,000 birri 5,000 suu Itoophiyaa. Yeroo sanitti amma laali amma yeroo sanitti osoo rabbi laaffisee lafa 100 bitte 50 bitte hadha lafti sun miliyoona 1. Halfiyaa lafti ambaatii 3 dura bitee deebi'e. Dhagaa yarfu lafti seeraan qabne giwattiin ani akkanumaan birriin kaa'u jedhee 400 bitee dhufe 600 kennaniif laaladha baatii 2 qofatti. 600. Ani birrii yoo 200 geettu akkaawunti irratti na cinqiti maaliifi birrii ati dalagadhe ka jettu birriin kee waa qabata. Ani na dhageeffatu biyyi tanaan dhufee maallaqa narraa nyaatanii tan harka qullaa galee mana firaa keessa taree rakkadhee nama qabeenya qabu namni hundi si jibba Itoophiyaa keessa yooti qarshii duwwaa galgalaa. Gaafa sannaan jee namtichi tokko afaan Amaaraa ta'e faanchii naan jee xaqmishaan naan jee wucci agarsiiteejii xaqmishaan naan jee namni afaan Oromoo dubbatu. Fedha qaamne baga namatti kennan asurraa baankii fiisaa oomishuu barbaade. Qarshii kuma takka suudii tokko asirra erginaan jee haa naa baasin jeen. Baankii dokka godhe baankii dhalaa godhe naa baase ta dhalaa. Raafuu kennu. Dhalaa jee naa baase gosa qabadhee dhufe biyya tana. Eegaan dhufe qarshii kuma takka suudii qarshii 5,000 itti ergachuu ture. Amma laa 30 beeka amma saramni suudiidha. Maal 30.
إلا أنا اللي أتسمع قالي أنا اللي أما مالي وأنت قراقر ما نجرو أنا اللي أسترسيسي وكجي أجي توربان بوكي ما كي يرأيك نمرت نرجو فكينيا بوكي كي يرأت يو إرجع مال قدا دفيت ديما دفيت أكاف مالي وكالا isheen qaamaan qabdu bakkan ani biyya tanatti amata ani dhama yoo ni dhame mani galasanii fi ni galeechi jira amata lama ni dhama yoo namma asuma mali fi anamma tilleen dogongorten jedhu ati bareeduma goote mali fi nama irra yoo argan namni amma keessattuu nama ofii kana irra wal dhabanii birri illee argatu kabajaallee argatu jechi gochi ati goote hambada badda dalaydis waan ta'eef namooleen ishiitu birri yoo bira keettellee jalaa fudhatuu danda'anii mana ijaagaa olayittee jalaa hatanii baay'ee rakkisaa beekta. eegas booda dalage laal birri eegas booda dalage dachii biteetiin mana jaaru Waalaikum salaam wa rahmatullahi dalage eegas booda amma maliyeena sadiin dalage maliyeena sadiin wa manumattiin fite waalaikum salaam wa rahmatullahi duruu goote maaliif hin jettu mallaqa kee kana nama ergitee boru biyya galtee namaan ol dhabuu sirraa diqqaachus bira kee oggaa shanguutuu manuma ulaa sadiin jaaru jira oggaa shanguutuu manuma jaaru maaltu namaa ijaara akka namaatitti namni mallaqa keetiin namni nama nusota akka nyaatanii nusota akkaan si ijaaran nuusa tokko namni san namaanu ijaaru na bakka nama laalu si nyaachuun malee nama waa godhuu namni dhiyaatu jiru kun dhugaadha biyya keennatti gibbii qofa kuma dhibba jatte fixeetiin dadhabee paradii ol dhumte jandaa wallahi rabbana balbala faatti bituu daddabeetiin dhiyoo tana qorqorrootti dhahaa jeen daddabee Waalaikum salaam wala jari nanti kita tadi selfie beka mudi namarra qabatanii warri Itoophiyaa sun laki nanyaani dhufeetu duchi kaayate kisha barandaa hiisani jimaa qaqqabee manni dhumee jee ummaati jibira buna dudugee keessa digjaa furtaa'ee kota khalaas ashiin nyaate mashin daba nyaate akkuma san ilmoo kee wajjin osoo nyaate wayya abba marraa ho'i ilaalte itti heerumuuti abbuma warraallee silaa heeruma kana lubbuutii tanaan na abaar jira maniin heerumaa khalaas lubbuutii tanaan abaarsa lubbuun na jira maan argee wallahi mana ona galu wayyeesuma wayya biyyatti illee galanii naman jaallatanii jireenyi illee hojjofii namaan ta'u wayuma hirkatanii taa'u wayyi Dubai si mana tener kan ini muda di ati biya jirta obboleessa kiyya qonni waaqa awwala ati biya jirta Ramadan biya jirta Ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh daalatti udduu daaraa wayillee taatu fuudhafiya sultani khadija Lama amma dhiyoo tana kanuma mana naa ijaaruu siin jaalladha buusan mayeruu dhiiru anamma la costa ko barreeffadhilee minima tokko barreessida ana shoofaallee jiru beeku mana osoo hirkattee wayya eessatti hirkattamee dullichallee taatu naa laale kaa amma dullichallee taatu alfiyaa laangee dhagaye waa sitti hima si maliyeena dhabeetini jiraarra faana dhaggeeffatu alfiyaa wayitti hirkatan malee jiruu namaan deemtu dhiira siin jettu dhagayin garaa haaris la costa tokko barreeffadhilee minima tokko barreessi Selama dia tu la costa barreeffachuu hiyar Bagana gantu tega. Assalamualaikum. Karshin kamu dah bebangkit rai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kada pojo ya itu Bagan hagan ni jadi. la leru di astagfirullah Misalnya Allah. astagfirullah ya rabbi no hadit Bisiga. Wala dua anak kaya bas rabbi namni tokko to beemmi dhameera kanaaf mami ame wanni takkayu namini ana ati yang barban Nakame makon kana lala me kana ne roma jonsina le kana kunin tikate malewa shilingi fakka Gare namni garma jira ga. Gare banza. umna guddo tanan ko Gare ini fadiya. Insyaallah ini fan. kunin silasi Kita nama kerasi tikate garu sagale al kasi dibadda sagale al kasi te kamare umri sotto mishani na ati te kai te dira unte na chino fano na se so
Sagale ol kaase qarshii Itoophiyaa maliina takkaan qabaadha beetiin kun warra jijjiira hawirraa imimmaan irraa kun barbaada irra irti oromoo imimmaan sirraa iti imimmaan sitti dabalti malee mee dubbadhu sabboontu sagaleen qabdu hiide tana fuudhan feetu hiide tana fuudhan sabboontu Oi. dhiira oromoo gidira imimmaan sirraa iti Agaan jirtu gurguddaan sarra jiraatee fuudhan fedhu jeemma kun fuudhan fedhu jeelaa qarshii